ittaanaan ministeer muummee ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokkonnin Itoophiyaatti ambasaaddar Ameerikaa Ervin J. Masinga waliin mari'atan. Itoophiyaan raayyaa ittisa kan cimsitu sadarkaa duraatti uummata ishee tiksuuf jedhan ittaanaan itti maajoorii waliigalumna raayyaa ittisa Jeneraal Abbaba Taaddasaan guyyaa raayyaa ittisa 116 sababeeffachuun ibsa kennan. Raayyaa ittisaatti ajajni ba'aa guyyaa hundeeffama raayyaa ittis biyya 116 sagantaalee garagaraan kabajaa oole. Guyyichi mata duree raayyaa injifata wayitu qormaata dandamati jedhuun magaala Harariitti kabajamee jira. Godina Iluu Abbaboor aanaa Bachoot manneen barnoota 33 ta'an keessatti nyaata barataa utubuuf midhaan gosa adda addaa misoomaa jiraachuu waajjirri barnoota aanichaa beeksise.